Egaa tole kam jirtu barattoonni Oromoo dhaloottotas taatanii warroonni afaan Oromootiin dubbattan keessawoo afaan Oromoo qofa warroota dhaggeeffattan kinoo isin eenyumaa gadii mootii kinoo nunis afaanuma keenyaan barsiisuudhaaf baanee jirra. Gaafa afaan keenyaan gaafa barannu afaan Oromoo kanaan civiikii kana barsiisuu gaafa nufu faayidaa kechaan barbaadetti miti. YouTube'n uumaaf faayidaa hin qabu. YouTube irraa yaada akka ormaa soosanii miti. Surmaayyuu hin jiru. Afaan Amaariffaatiin nan barsiisan ture. Hordoftoota hedduun qaba. Subscribe hedduun qaba. Chaanaalii hedduu waan qabuuf. Garuu miidhamiinsa ijoollee Oromoo ilaalee rakkina isaan rakkatan ilaalee kan isin barsiisuu dhufe. Egaa gaafan isin barsiisu barnoota hin jaaladhu qofan isin barsiisa. Barnoota sirriitti sammuu koo keessa bulee isin barsiisa. Sababni isaas dhaloota fudhadhee kan hin banneef wallaalummaan nama tokko wallaalummaa nama kumaatamaa ta'a waan ta'eef of eeggachatan barsiisa. Yoo isin barbaachise subscribe, like, share jarri sadeen kan yoo isin barbaachisne tanaan bira darbi rakkoo hin qabu. Garuu dhaloonni afaan Oromoo baay'ee rakkachaa jiru waan ta'eef telegiraamii afaan Oromootiin nan bana. Telegiraamii afaan Oromootiin nan bana. Isa immoo waan nu jaalatanii descriptionii jaalatanii fan kaa'aa linkii isaa san gadi tuqaatee achi keessatti telegiraamii keessatti dabalama. Wanta isin barbaachise hundumaa afaan Oromootiin amma uumetti hirkattanii deemtanii waan hundumaa isaa kallattii garasiitiin akkasiin dhaqqabu nan taasisa jechuudha. Kabira maalidha? Fakkeenyaaf bara 2014 ijoolleen afaan Oromoo baratan ijoolleen Oromoo garmalee intaraansii darbe. Gaafa intaraansii darbanii warroonni telegiraamii afaan Amaariffaatiin tamsaasaa turanii telegiraamii afaan Amaariffaatiin barattoota hojii wal qabatee gaafa waanuma hundaa ta'u isuma isin hordoftan jechuudha. Baay'eetu jira miti. Hundumti isaaniitu gaafa ijoolleen Oromoo darban itti dhaga'ame ijoolleen kun gaafa kufan akkamitti ijoolleen tun dabartii jedhaniit kan qabu qabee fincaa'aa jiranii mitire. Kadhanaanis garaniinis waa'ee keenyaa kan dubbatu telegiraamii mataa keenya danda'ee innumannaa telegiraamii miti dabarreetu akka ormaaf taanutti in hojjennaa jechuudha. Egaa kana isin hin jiru moo wanni addaa sammuu keessa akkasiin hin bulle har'a maal laallaa civiikii chapter 1 ilaallaa. Chapter 1dha. Hanga maal ilaallaa? Hanga dhumaan waliin ilaallaa jechuudha. Yoo waaqayyo fedha isaa ta'e yeroo naa kenne jechuudha. Egaa chapter 1 kana keessatti maal laallaa? Wantoota 4 laalla. Civic argitanii definition jedhee jechuudha. Understanding unit 1 chapter 1 understanding civic and ethics jedha. Nunas jalatti maal laalla seetanii nunasitti maal laalla maal laallaa nuti civiikii laallaa, etiksii laallaa, moraalitii laallaa akkasumas loo ilaallaa jechuudha. Egaa akka afaan isin barsiisu akkuma isin jedhe kwaalitii barnoota kwaalitii qabuun isin barsiisa. Akkuma tirka mirkii miti akkuma kutuuta sanaa miti kan isin barsiisu mojuularra kan jiru akkuma hin dubbisu yoo barbaadda isin dubbisuu dandeessanii ani irra hin dubbisu. Ijoo isinitti himaa qormaatarra dhufee akka itti hin dhabnetti. Qormaata fi miti dhaloota dhufuuf illee kutaa 9, 10, 11, 12 dhufanii oduu si gaafatanii akka itti qoosaa itti haasoftutti jechuudha. Akkasitti waliin hubanna beezikiin sammuu keessa isin kaa'uudhaaf yaalii taasisaa. Qalamaa fi waraqata of biraan dhabinaa turtii gaarii. Egaa
Siivikiin maalidha? Namni tokko barataan tokko dhufee oduu siivikiin maalidha oduu sin jedhe maal jettaan? Itiksii yoo oduu si gaafate, moraalitii oduu si gaafate, jarri sadeen kana maaltu tokko godha maaltu gargar isaan baasa? Maaliif uumamanii kaayyoo maaliitiif parpasii maaliitiif oduu jedhanii si gaafatanii maalitti deebistu? Tokkoon isaa wal ilaalla. Fakkeenyaaf siivikii jedhamu kun maalidha? Maalummaa isaa natti himi. Maalummaa siivikii mee natti himi akkanumatti maalidha? Sammuu keessa mee waa'ee siivikii maalidha? Maaltu sammuu keessa si jira? Fakkeenyaaf namni tokko siivikiin maal jedhee oduu si gaafate deebisuudhaaf tattaaffiin ati deemtu yookaan sammuun kee garamitti kallattii kamiinuu fiiga? Itiksii yoo oduu si gaafatanii maal inni itiksiin oduu sin jedhe hin beeku jettee qaanoftee deemtaa? Jechuun kan namni ijaaree yuunivarsiitii baratte yeroo ofii si gaafata hin beekuun sirraan eegama. Kanaaf har'a hin beeku tana gad awwaalleet nan beeka biqilchinee deemna jechuudha. Egaa siivikii jechuun matumti isaa maalidha seetanii barnoota jechuudha. Barnoota mataa ofii danda'e, piriinsiipilii mataa ofii danda'e. Akkuma baayoloojii, akkuma keemistirii jechuudha. Baayoloojiin waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee lubbuu qabeeyyii, akka biqiltuu maalii qo'ata? Siivikiin waa'ee maaliiti? Waa'ee safuu, waa'ee duudhaa, waa'ee amalaa, waa'ee aadaa. Maaliif qo'ata? Yookaan immoo maaliif barnoonni kun barbaachise? Kaayyoo isaa immoo kaayyoon isaa maaliin yoo isiniin jedhan siivikiin barnootadha. Barnoota maaliin siivikiin? Maal barsiisa yoo siin jedhan immoo safuu, aadaa, piriinsiipilii, duudhaa, amala gaarii kana barsiisaa. Maaliif barsiisaa? Kaayyoon isaa maalii? Parpasiin isaa hoo gaafa siin jedhan immoo waliin jireenya uummataa cimsuudhaaf waliin jireenya laal tokkummaadhaan akka jiraataniif. Egaa siivikii kana kan amma barnoota barachaa jiru chaaptaarii waan kana akka intarnaashinaalitti barachaa jirra. Nuti garuu akka aadaa keenyatti gadaa siistamitti achi gadi fudhannee barannaa jechuudha. Akka gadaa siistamitti erga fudhannee ilaallu baay'ee gadaa siistamii duruma itti bule duruma itti beekaas siivikii kanaan barachuu har'a siivikii jedhee maqaa ofii geddaree dhufe itiks moraalitii jedhee dimokiraasii jedhee har'a maqaa geddareetu afaan biraatiin dhufe kun dhalootatti daddarbaa kan dur turedha. Gadaa siistamii keessaa hundumti keenya kan beeknudha. Karaaf garasitti fudhannaa jechuudha. Akka kontekstiin isaa intarnaashinaaliis ta'e asis ta'e tokkuma tole akka kontekstiin isaa isiniin galuuf akka keenyatti jechuudha. Akka keenyatti barannaadhaaf. Egaa maalidha seetanii human being have respect certain fundamental principle and value to live what? To live together. Maalidha? Uummanni waliin jiraachuudhaaf tokkummaan jiraachuudhaaf walitti hidhamiinsa qabaachuudhaaf maal barataa jechuudha? Piriinsiipilii kana hordofaa jechuudha. Waliin jireenya gaarii qabaachuudhaaf siivikii kana barataa jechuudha. By the way, maal jedhama Maarksiin? Uummanni sitti jiguurraa maaliin jiguu wayya? Gaarri sitti jiguu wayya. Uummanni sitti jiguurraa, namni sitti jiguurraa, ollaan sitti jiguurraa, dhaloonni sitti jiguurraa, gaarri sitti jiguu wayya. Kanaaf argitee akka walitti hin jigneef kan qixxee dhaabbate isaan hogganu siivik jedhamu kun hin fudhatama jechuudha. Akka addunyaattu kallattii adda addaadhaan fudhatamu. Fakkeenyaaf akka mootummaan siivikii kana barsiisaa jira. Tokkoon isaa uummata Amaaraa biratti, uummata Tigree biratti, uummata Uraagee biratti, uummata Kibbaa biratti, Oromoo biratti akkasuma hin barsiisan hunduu. Siivikii kun eenyutu barsiisaa? Eenyutu barataa? Maaliif barsiisan jennee gaafa laallu kan barsiisu laali manaa eegala. Haatiin barsiisti ilmoo fi abbaan hin barsiisa. Akkamiin barsiisa? Gorsaan barsiisa. Mammaaksaan barsiisa. Adabuuraan barsiisa. Hibbooraan barsiisa. Oduu duriitiin barsiisa.
kallattii hundaan ilmoon isaa suni piriisimpilii gaarii laal safuu beektee akka guddattu duudhaa beektee akka guddattu ollaa deemtee akka hin jeeqne safuu akka hin cabsine maaliif godhu jechuudha in barsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf keenya aadaa keenyatti akka Itoophiyaatti ulaallee akka Oromootti haa ta'u akka Itoophiyaatti ulaallee qabisii uffattee dubartoonni mimmiidhagdee shaashii ofii godhattee deemte. Dhiirris akkasuma jechuudha mimmiidhagdee deemte. Biyya ormaa garuu odoo deemnee warroota guddanne jedhanii yaadan bira odoo deemnee an akka Xaaliyaan Room keessa fa'aa biyyoota guddatan weestarnii kana keessa odoo deemnee abbaaf hin ajajaman haadhaaf hin ajajaman akkatti wayyaa baafatanii deemaa jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Duudhaa san hin barsiisneedha. Piriisimpilii isaanii yeroo daa'ummaa sanii maatiin akkatti ilaali sirreessinee jechuudha. Yaa'a bishaanii san hin qopheessineef jechuudha. Gara biraatiin maal jechuudha? Siifikiin kun yaa'a amala keelaa akkatti. Amala kana yaa'a amalaa kana eenyutu hojjeta jechuudha? Maatiin hin hojjeta. Soosaayitiin hin hojjeta. Iddirii keessatti fakkeenyaaf iddirii keessatti seerri jira. Iddirii keessatti namni akkana godhee akkana amala akkanaa qabaatee mannoo kichaa hin ba'a. Iddirii keenya keessa uummata keenya keessa hin jedha. Argitanii iddirii bira immoo darbee mootummaan illee barnoota amala gaarii jedhee barsiisaa jira. Siivikii jechuun gabaabumatti isa kanaadha. Waa'ee siivikii namoonni lamaan tokko dubbatanii jiru. Fakkeenyaaf Johan Stuart Mill maal dubbatanii progressive and peaceful sitting subsists in given society as far as that society develops the qualities of its members and generates good citizens. Laali waliin jireenyaa fi waliin jiraachuu fi bakka akkanumatti maal jedhisiite dhaloota kwaalitii qabaate horachuudhaaf nageenya tasgabbii qabu waliin jiraachuudhaaf dhaloota gaarii oomishuudhaaf barnoonni siivikii kun barbaachisa jedhee dubbatee jira. Eenyu jedhee Johan Stuart Milltu dubbatee jira. Gara biraatiin immoo Aristooteltu dubbate. Maal jedhee siitan Aristootel kuni citizen of a state should always be educated to suit the constitution of the state. Kan jechuun maal jechuudha? Laal heerri mootummaa egaa maaliif dhaabbate? Heerri mootummaa ijoon isaa maaliif? Amala namaa wajjin safuu wajjin wal qabateeti. Tokko tokkotti akka hin dabarre. Poolitikaadhaan ta'uu danda'a. Kallattii hundaan ta'uu danda'a. Qixa dhaabbatee murtii gaarii murteessuudhaaf. Konstituushin yookaan heerri biyyattiitu kan dhaabbatee jiru jechuudha. Heerri biyyaa kan dhaabbate. Egaa heera kana ushuma jedhanii ashuffeera kaanii kabajii odoo hin taane waa'ee heeraa kana argitee ati balleessite jedhanii hidhaatti gasuu odoo hin taane ati kana goote jedhanii adabuu odoo hin taane dura barsiisii adaba isaanii nadabdu atis nadabdu namni yeroo balleessan beekamu sunis hin balleessu. Maaliif? Dursee beekee raawwu. Dursee beekee amala ofii sirreesseera. Kanaafi barachuun baay'ee barbaachisaa jedheet Aristooteliin dubbate. Egaa maalidha? Wanti biraa maalidha? Darbeetan dubbisaa barsiisa. Maaliifi akkuma kutootatu baay'ata waan ta'eef kutoota baay'ata. Inni kan biraa maalidha? Egaa an duratti akkuma isiniin jedhe piriisimpilii kana echaa eegala. Maatii keechaa eegala. Kan maatii keechaa beekamtii qabaachuu habaatu malee gulala itti dhufna. Yuunitii 4 keechatti itti dhufna. Yuunitii 4 keechatti itti dhufna. Maatii keechaa eegala. Sosaayitii bira dhaqa. Sosaayitii keechaa immoo biyyattiitti ol ba'alaan. Biyyi takka keecha garuu akka saba ofitti akka kaalcharii ofitti hundumtuu hin barsiisu. Garuu walumaa qabaatti biyyattiin immoo hin barsiiste jechuudha. Biyyattiin kan barsiistu biyyoota akkamitti barsiisa kan jennee olaallee fakkeenyaaf South African right education jettee barsiisti. Isuma nuti CV kennee barannu kana jechuudha. USA fi German
maal jedhanii barsiisanii citizenship education jedhanii barsiisan. Signaaturum eenyutti citizenship and character education jetti. Itoophiyaan immoo akkuma beektan isuma amma barachaa jiru kana civic and ethical education jettee Itoophiyaan hin barsiisti jechuudha. Kanadha. Kan biraa maal jedha? The most cited definition of civic education an education that studied about right and responsibility of citizen of political organized group of people. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa civikii kana baratte itti gaafatamummaa kee, mirga kee, dirqama kee illee hin beektaa. Kana jechuu barbaadeeti. Kan biraa maalidha seetanii? Civikiin kun egaa barnoota jenneerra. Barnoota egaa gaafa barnoota kana ta'u akkamitti barsiisama jennee ilaalla gaa. Akkamitti barsiisama? Haala kamiin barsiisama jennee gaafa ilaallu haala lamaan barsiisama. Haalli tokko minimal concept gaafa jedhamu, haalli lammataa immoo maximal concept jedhama. Haala dubbisaatu godhaayi. Egaa minimal fi maal jedhama? Maximal concept or educational civic educational jedhama. Maximal jechuun maalidha? Minimal jechuun maal jechuudha jennee gaafa ilaallu fakkeenyaaf isinuma fudhadha asitti. Yookaan ati barataa meedisinii ta'uu dandeecha. Yookaan barataa jechuun barattoota hundumaa barata waan ta'eef civikii kana common course waan ta'eef ati barataa civikii ta'uu meedisinii ta'uu dandeecha. Barataa electrical engineering, computer science, economics, agriculture kanneen kanaatan barachuu dandeecha. Barnoonni kuni civikiin kuni si wajjin waliin qabatu. Dipaartimentii kam wajjin wal qabata jennee waasuufni civikiin eenyu wajjin hin beektan bakka waan beektan eenyu wajjin loo wajjin wal qabata jechuudha. Ijoollee waa'ee seeraa barattu wajjin maal jechuudha isaan wajjin wal qabata. Garuu ati namni meedisinii barattu kuni maal sii godha? Si wajjin waliin qabatu, si wajjin waliin argatu. Argitee? Kanaaf isa kana bakka lamatti qonna. Barataa loo baratu sanii fi maalidha jechuudha? Maximal concept jedhama. Isa immoo meedisinii baratee akkuma dabalataaf ushumeedhe koorsuma san bicha akka fudhatu argitanii akka fudhatu kan taasisu akka dirqamatti akka inni fudhatu kan taasisame jechuun fakkeenyaaf kun barataa inni kun barataa gangalanaa barataa looyti kan garanaa immoo kan meedisiniiti. Meedisinii kunis hin barataa loo kunis hin baratu. Meedisinii loo kan baratu kuni ittiin hojii argata. Fiildii isaati. Kan meedisinii kunoo bakka barachuu qabda jedhameetuma baratame malee waan ittiin nyaata ittiin argatu waan ittiin piraktikaal itti ba'u miti. Argattanii jechuun amala ofii ittiin sirreessuudhaan kan nafe jechuudha. Amala ofii ittiin sirreessuu fiduudha. Waan tokko barachuudhaan kan nafe jechuudha. Argattanii barataa loo kuni maalidha jechuudha? Akka maksimaalitti fudhatama. Kan meedisinii kun immoo akka minimaalitti fudhatama. Minimaal jechuun maal jechuudha seetan? Daree seenteetuma yookiin barnoota dareedhaaf barataan barsiisaa hin qacartaa, barataan seenuu qabaa, bakka chaaptarii amma kana barsiisi hin jedhama bakka hin barsiisa. Daree seena barataan hin barataa, barsiisaanis seenaa hin barsiisa bakka kan barsiisii qofa jedhama. Haala baruu fi barsiisuu jedhamu san haala baruu fi barsiisuu qofa. Maaliin minimaaliin? Usmeera hee bakka garuu maksimaaliin kun maalidha seetanii? Piraktikaala bakka akkanumatti. Barnoota dareetirraan kan hafe gara hojiitti hiikuu. Implementation. Gara hojiitti hiiktaa jechuudha kan. Fakkeenyaaf barataa loo kun hin barataa erga barate booda ittiin eebbifama. Siifiikuma kana wajjin wal qabata ittiin eebbifama. Isuma siifiikii kanaan nyaata argata jechuudha achitti. Mindaa argata. Ittiin qaxarree argata. Kan meedisinii kunoo yaada baratee har'a asitti yaadu erga eebbifame booda dhaqee achitti daanyaan ta'uu jedhe isin jedhu jechuudha. Egaa kun maal jechuudha? Comprised of knowledge, value and skill. Prepare student for
active responsibly for responsible participation. Argite tattaaffii waliin inni kun jechuudha. Extend learning beyond the curriculum and classroom. Akkuma isin jedhee maalirra kan darbe jechuudha. Dareeraan ala jechuudha. Kan daree seenanii akkuma maksimaaliin kun garmalee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa immoo maalidha? Definition and nature of ethics and morality ilaalla. Amma maal laalla jechuudha? Ethics and morality. Duratti maal laalle? Civic ilaalle jechuudha. Egaa civic maalidha? Barnoota. Barnoota akkamiiti? Amala wajjin wal qabate. Argitanii? Duudhaa safuu wajjin wal qabate. Maaliif barsiisanii? Dhaloota amala gaarii oomishuu. Nageenyaan waliin jiraachuuf. To live together peacefully jechuudha. Inni kan biraa amma kan laallu immoo maalidha? Ethics and normality. Maaliin ethics? Normality maalidha? Jechuun ethics maalidha? Normality maalidha? What is ethics jedhu si jedhanii maali ta'an? Normality yoo si gaafatanii. Egaa asitti moojulli maal dura fidisiitanii ethics kana dursee nuni asitti ni ethics kana fundura fide argitanii ethics kana inni fundura fide nuti garuu inni kinola idda kan argitanii ethics fide nuti garuu isaa miti kan laallu dura morality isinii galuu qaba. Ethics ilaaluun duratti morality ilaaluu qabdu jechuudha. Amma moralitiin maalidha? Fakkeenyaaf morality yookaan moral kan jennu kun maali? Namni tokko wanti jechi moral jettu kun maalidha? Jennee gaafa laallu moral jechuun fakkeenyaaf namni tokko badiisa raawwachuu danda'a. Cubbuu hojjechuu danda'a. Yakka hojjechuu danda'a. Gaarii hojjechuu danda'a. Tolalleen hojjechuu danda'a. Argitanii? Gaafa tola hojjete, gaafa gaariis hojjete, gaafa badiisa balleesse maal jedhama? Amala gaarii yookaan amala baadiyyaa amala badaa isa gaarii hojjeteeni gaarii hojjette ittaan isa immoo badaa hojjete badaa hojjete ittaan. Morality jechuun garuu maal jechuudha seetanii jarreen kana lamaan wal keessatti hammata. Hojii badaas hojjedhu gaariis hojjedhu isumaatti hojjette san isumaatti hojjettu san jechuudha. Moral jechuun isumaatti hojjettu san badiisas haa ta'u gaariis haa ta'u gochaa jechuudha. Action kinolaal inni asitti barreessee jira argitee kinolaal the degree jedhee kinoo asitti isin barreessee jira inni. The degree to which an action performed to a standard or norms of human conduct. Bakka gaaris hojjechuu baadhu. Argite? Inni kuni maalidha jechuudha? Gochaatti gochuun hundumtu maalitti ramadama jechuudha? Morality jedhama. Gara biraatiin godanatti maal jedha? Code of conduct one follows accept in society or within subgroup of society. Laali saba tokko keessa jiraachuudhaaf fudhatama akka qabdu, uummata biratti akka jaalatamtu, uummataan akka kabajamtu maal godhuu qabdaa jechuudha? Moraalii kana hojjechuu qabdaa jechuudha. Moraaliin kun maalidha? Yookaan gaarii ta'uu danda'a yookaan badaa ta'uu danda'a. Badaa ta'uu fi gaarii ta'uu isaa maaliin adda baasa? Look, badaa ta'uu fi gaarii ta'uu isaa maaliin adda baasa? Ethics jedhamtu tanaan adda baasna jechuudha. Argitanii? Ishiin tuni ethics tuni maalidha jechuudha? Warshaadha jechuudha. Ishiin tun warshaadha. Warshaa maaliiti? Inni kun gaariidha. Inni kun gaarii miti jettee kan nutti himtu jechuudha. Ethics maalidha jechuudha? Morality gochaati goote suni inni sun gaariidha. Inni sun gaarii miti jettee kan sitti himtu jechuudha. Argitee?
sunoo moraalitiin gochaadha. Inni kun immoo tiyooriidha. Barreeffama yookaan immoo jechadha. Kinoolaal asitti wanta wayii dubbatee jira. Morality is related to argite gochaa wajjin wal qabataadha. But ethics is jedhee related to theory. Bakka jarreen kana wajjin wal qabata. Ethicsiin theory yoo ta'u moralitiin immoo maalidha? Gochaadha. Kan gochaan argitu jechuudha. Maali walitti dhufeenyi itiksii fi moraalitii maali? Moraalitii gaafa hojjette yookaan gocha badiisa tokko gaafa raawwatte badiisa jedhame suni badiisa jedhamuuf echa seenuu qaba. Warshaa itiks jedhamu kana keessa seenuu qaba. Achi keessa erga seenee booda achi keessatti taxaarree inni kun maalidha? Ballechaadha. Inni kun gaariidha jennee maal godhuuf nu fayyada jechuudha itiksiin. Moraalitii kana sadarkaatti kennuuf. Kun gaarii keessatti ramadama. Lakki kun badiisa keessatti, kun cubbuu keessatti ramadama. Lakki kun qulqullummaa keessatti ramadama. Jennee adda baasuudhaaf itiksiin kun gochaa godhamu sana adda baasuuf nu gargaara jechuudha. Explore the meaning and the ranking of different ethical values honesty. Autonomy jedha. Akkuma isin jedhe maal jechuudha? Sadarkaa itti kennuudha jechuudha. Wanti badiisa tokko maalti godha? Badiisa tokko sadarkaa itti kennaa jechuudha yookaan gochaa jechuuf jedhiifama. Gochaa badiisa ta'uu fi gaarii ta'uusaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kinoo bakka tanatti maal jedhe jeetanii maal jedhe asitti bakka tanatti maal jedhe wanta wayii dubbate. Normativii ila jedhe. Seat of normative value of conduct. Bakka CVK jechuun maal jechuudha? Ethics jechuun kan amala tokko itti shallagnu, gochaa tokko kan ittiin maal goonudha? Kan ittiin shallagnu jechuudha. Kan biraa immoo amala ethicsii keessaa inni tokko maalidha seetanii? Amala ethicsii keessaa inni tokko ishii tana. Amala itiksii kecha. Amala itiksii kecha tokko maalidha? Ishii tana sitti tana naa dubbisa. Ishii tana naa dubbisa. Maal jedha? May share common ground with law, religion, belief, popular opinion, professional code jecha taasa. Maal jechuu barbaadeet seetan? But broader than all of this and offer a set of tools and value against which their appropriateness can be evaluated. Kan jechuun maal jechuu barbaade seetanii? Maal jecha jira seetanii? Itiksiin kuni laal heera mootii seera wajjin wal qabata. Seera keessatti seenaa rilijinii yookaan immoo amantii keessatti seenaa beektonni jiru miti. Beektoota keessa seenaa, ummata keessa seenaa. Argitee laal seera keessa seeneetu waa'ee seera keessatti amalli gaarii maaliidha? Badiinsi maalidha? Rilijinii wajjin seera wajjin wal qabsiisee argitee waa tokko yoo murteessu jechuudha. Akkasiin jedhee egaa duratti moraalitii maalidha? Badiisa ta'uu danda'a, gaarii ta'uu danda'a, gochaatti gooteedha. Egaa gochaatti goote sanii murtiitti laachuudhaaf itiksiin kun maal godha jechuudha? Laal kallattii adda addaatti ilaala. Laal gara loowitiin maal fakkaata wanni kun? Gara amantiitiin maal fakkaata? Gara beektotaatiin maal fakkaata? Gara ummataatiin maal fakkaata? Argite kallattii saniin itti hubateet maal godha jechuudha? Murtootti kenna, deebiitti laata jechuudha. Garuu seera keessa seenee akka seeratti murtoo laachuu danda'a. Akkuma nama isin jedhe kana kallattii adda addaadhaan rakkina uumame san yookaan gochaa san moraalitii sanii kan loo wajjin, rilijinii wajjin, opiniyeenii kana wajjin, professional koodii kana wajjin wal qabsiisee murtoo laachuu danda'a. Garuu itiksiin kun jarri nama afran kan fi jarri kana olii kan isaan hunduma isaanii ol jira.
kallattii hundumaanii it is broader than all of these jechuudha. Jarri kana ol jira jechuudha. Inni intinaan kun itiksiin kan biraa maal jedha ethical question note concerned maal jedha siitanii kan biraa immoo ethical question are not concerned with what one would do. Argitanii what one would do but what one ought to do. Asitti wanti na ilaaluu qabdan keessa maalidha siitanii bakkanatti ishii tana na ilaala. Ishiin tun nootiidha. Ishiin tun nootiidha. Argitanii concerned with what? Concerned with what? Not concerned. Argite not concerned with not concerned with sorry, not concerned with what one would do. Isi tana bicha na ilaalaa ishii bakkanatti one what fi asitti immoo what one ought to do. Argitanii garaagarummaa jarreen kana lamaan gidduu jiru eenyudha? Ought to do fi would jechuun tanaadha. Would jechuun maal jechuudha? Ought to do jechuun maal jechuudha? Itikaaliin gaafa laalu maal laala seetan? Namni wanta murtoos yaa ta'u gochaas haa ta'u gadi fakkeenyaan murtoo laata. Gaafa itti gadi fakkeenyaan murtoo laatu yoo barbaade wanta namni tokko barbaachisaa ta'e isa wanta isa barbaachisu jechuun fakkeenyaaf would jechuun mirga keeti. Yoo barbaadeen goota, yoo barbaade godhuu baachuu dandeecha. Wanta sin gaafachiisne hunda maaliin jedhu jechuudha isarratti miti. Inni maaliin sirriitti kan gadi fakkeessee ilaalu dirqamaan laal. Argite dirqamaan mirgi kee kan kabajamoo ta'e dirqamaan si kabachiisa. Atis dirqama mirga ormaa kan kabaju yoo ta'e kana jechuudha. Argitanii ought to do jechuun maal jechuudha? Dirqama wajjin wal qabsiisa jechuudha. Would jechuun kunoo ba'ee galu tokko jira miti akka fedhasaa itti gaafatamummaa kan hin qabaanne jechuudha. Itikaaliin eenyu wajjin hojjeta jechuudha yookaan immoo gaaffii akkamittiin wajjin adeema jechuudha. What one ought to do kana waliin tarkaanfataa jechuudha. Kabiraa maal laallaa specific set of principle value and guideline for particular group kan mandot sin injirisani ummata ittiin maal godhuuf nu tajaajila. Itiksiin kun ummata guide yookaan immoo ummata tokko ittiin hoogganuudhaaf ummata biratti ummata hin barsiisna. Egaa duratti sifikii jennee jirra. Sifikiin maal barsiisa? Kan barsiisu keessa sifikiin tokko itiksii kana ummata biratti ummata biraan ogeechuu maal itti barsiista? Inni kun badiisa, inni kun gaarii miti itti barsiista. Bara akka seeratti caaftee barreeffamaan ta'uu danda'a yookaan immoo afaaniin ta'uu danda'a. Seerri kun ittumama akka biyyattitti miti. Akka ummataatti akka duudhaatti jechuudha. Akka duudhaatti jechuudha yookaan akka safuutti jechuudha. Itiksiin kun akka safuutti amantii keessatti ta'uu danda'a. Aadaa keessatti ta'uu danda'a. Maal godha ummata naannoo sanii aadaa san kan ittiin hooggantu kan ittiin maal gootuudha ittiin dhaloota ittiin oomishtuu jechuudha. Yookaan immoo nageenyaa fi tasgabbii kan ittiin mirkaneessitu ummata tokko gidduutti jechuudha. Kun yaaduma ta'a. Judgment about decision are generally expressed with word like maal jedha? Right and wrong, mirgaa fi dirqama, should and ought. Should jechuun what should fakkeenyaaf ingiliffa keessattis should kan of fayyadamtan maal jechuudha? Should yoo gaafattan yoo fayyadamte yoo barbaadeen goota yoo barbaadde godhuu baachuu dandeecha. Yoo gootes yoo godhuu baattes miidhama sirraa hin ga'u. Ought jechuun garuu maalidha? Hammeenyatti si laata. Yoo gochuu baatte hammeenyatti si laata.
akka dirqamaatti fudhatamaa jechuudha. Isa kana jarreen kanarratti hundeeffameet murtoo laataa jedha. Kabira maalidha seetanii ethics as divided into two fields. What and what? Ethics divided into two fields. What? Normative ethics and non-normative ethics. Normative ethics and non-normative ethics jenneet adda baasnaa jechuudha ethicsii kan. Amma asitti tarii asitti baay'isee adda baachuu danda'a. Unit 2 keessatti normative ethicsii kana non-normative ethicsii kana bakka 10 walitti gargar qoonnee ilaalla jechuudha. Achitti qobbaa sammuu keenyaan qobbaa unit 2 kun xiqqoo xaxar jechuu danda'a jechuun yaadrimee wal fakkaataan waan jiruuf jechuudha. Isaafi egaa bakka meeqatti adda baasnee ilaalla jechuudha. Bakka lamatti adda baasnee irra normative and non normative ethics bakka lamatti adda baasnee ilaallaa jechuudha ethics. Non normative fi normative kana keessatti ilaallaa unit 2 keessatti nu eegaa dukkaanii jalatti jechuudha. Egaa morality jechuun maal jechuudha? Dictionary keessatti gaafa hiiknee amma itti dhufneerra morality kanatti manner, character, proper behavior amala wajjin wal fakkaataa jechuudha. Amala jechuudha. Maal jechuun morality jechuun gochaatti gootuu sana jechuudha. Gochaa sun maaltu ta'uu danda'a jenneera? Gaarii ta'uu danda'a. Badaalleen ta'uu malaa jechuudha. Egaa kana fakkaataa. Inni kabira maalidha? Ethicsii fi immoo law kana laalaga. Ethicsiin kun akkuma tosin hin jirre guideline yookaan immoo ittiin hoggannaa jenneerra waa tokko ittiin binna jenneerra jechuun uummata tokko gidduutti duudhaadhaan seera isin hin jiru aadaan tokko fakkeenyaaf haadha tokko keessatti seera ittiin fakkeenyaaf seerri nyaataa jira sirna nyaataa jirama fakkeenyaaf yookaan fakkeenya daa'imti harka bitaatiin odoo nyaatte irrukutta inni itiksiidha. Maal jedhama? Sirna nyaataa jedhama moo seera nyaataa? Hin beeku bicha soorii. Innaa wanta akkasii ta'e ture itiksiin kun. Wanta tokko ittiin gaayid goona ittiin dhorkinaa jechuudha. Yookaan immoo akka bishaanii jechuudha garanatti yaa'uu qaban uummata keenya garanatti yaasisna. Garasitti akka yaa'uu qaban gochuu barbaanne garasitti yaasisna. Ittiin liid goonaa jechuudha. Ittiin gaayid goonaa jechuudha. Egaa wantoota gaayid ittiin goonu keessaa inni tokko immoo inni kan biraa immoo loowudha. Loowuun kunis maal godhu? Ittiin hogganna uummata ittiin hogganna. Egaa erga jarri lacheen hogganuudhaaf nu gargaaranii garaagarummaan isaanii maali? Wal fakkeenyi isaanii maalidha? Jennee gaafa laallu wal fakkeenyi isaanii jarri lacheenuu aadaa keessatti ta'uu danda'a. Uummata bal'aa keessatti, uummata xiqqaa keessatti ta'uu danda'a. Kan maal ittiin goonuudha jechuudha? Nageenya biyyattii yookaan immoo nageenya sosaayitii ittiin eegsisnee wal kabajaan akka tokkummaan jiran taasisuudhaaf jechuudha. To live together. Argitanii? Tokkummaadhaan akka jiraannuuf yookaan wal jaalalaan walitti bu'iinsa malee wal jibbiinsa malee akka maal ta'uufi akka waliin jiraannuuf jarri lacheen gahee guddaa taphatu. Garaagarummaa isaanii ilaalla. Inni ijoon guddichi immoo maalidha? Garaagarummaa isaaniiti. Egaa garaagarummaa isaanii yoo ilaalle itiksiin kuni itiksii kana hordofuu dandeecha hordofuu baachuu dandeecha. Fakkeenyaaf akka gadaa siistamiitti seeronni jiru. Seera sana hordofuu dandeecha hordofuu baachuu dandeecha. Mootii hordofuu mirga keetiin jechuun adabbiin hagana fakkeenyaaf hordoftoota gadaa siistamii sanii ati hordofte taanaan akka isaaniitti hin bulle taanaan hordoftoota sanii maal ta'uu qabda jechuudha. Maal taata? Ignoorsi godhu yookaan immoo akka isaan irraa fagaattu akka isaanitti hin makamne jiruu isaan waliin akka hin gaggeessine sababni isaatis isaan waliin hin jiraanne isaan hin fakkaanne waan taateef wanti isaan hin fakkaanne isaan waliin jiraachuu hin qabu waan ta'eef kun beekama waan ta'eef
isa waliin akka hin jiraanne murtoosi kaasisu. Isa waliin jiraachuuf isa waliif abboomamuu qabda. Isa waliif jiraachuu qabda. Isaaf fakkaattee buluu qabda. Gadi jechuu qabda jechuudha. Isaaniif gadi hin jedhu yoo taate isaaniif fakkaanne waan ta'eef adabbii isaan si adaban barbaadu jetta taanaan beenuudha. Akkuma duratti isinitti jedhee gaarri sitti jiguu wayyaa namni sitti jiguurraa jedhanii makmaaksan si makmaakanii si gaggeechanii yoo barbaadde bakka barbaadde deemtee jiraachuun mirga qabda. Hagaan isin dirqisiisu. Seera jechuun garuu qilinxoo seentaan sin jedhe qilinxoo seenta hin kabajju taanaan hin abboomamne taanaan ummata biraa asii gaambeellaan jiraadha asii maaliin jiraadha suuqaa keessaan bulaa yalla waf mana qilinxoo laal sansalataan seenta jechuudha. Dirqamaan ajaja seera kana dirqamaan maal godhu jechuudha hin kabachiisa jechuudha mootummaan. Qaama mootummaatiin tumsamaas qaamota humna qabeessaan yookaan immoo abbootii taayitaan tumsama yookaan immoo tumama waan ta'eef dirqamaan maal godhaa hojiirra oolchaa jechuudha. Dirqamaan san garuu fakkeenyaaf amantii keessa itiksiin jiraa miti. Amantii kamiyyuu hordofii ati itiksiin jira amantii hunda keessa. Fakkeenyaaf tsoomii kan jedhu musliima bira jira, ortodoksii bira jira, pheenxee bira jira, amantoota hedduu keessa jiru. Macaafa qulqulluutti kan amananii fi quraanatti warroon amanan maal godhu hin soomu. Gaafa soomanii hin barbaadu nan nyaadha itti otoo nyaatte hin garafamtaa jechuun fakkeenyaaf inni dura bu'aan musliimota jiraami tarii hin beeku fani dhiifama. Inni suni walitti yaamee dhufee si garafaa sin garafu akkana goote si gorsa sirii hin gorsaa lakkii kun beebadiinsaa odoo akkana goote ishee gaarii jedheet amalaan si qaba. Amalaa si qabeet akkana kana sin jedha. Asittis ortodoksii keessattis odoo balleessite amalaan si qaban isaasiin maal sin jedha jechuudha. Odoo balleessite seera biratti immoo dhaqi cabsi tolee seera cabsite abbiitti yaa bubbuutti yaa jedhanii si gorsan. Ilaal qilximii nuu shokonaa keessa godhasan poolisoon qixqixxi si godhanii mana keessa mana wannoo keessa si galchuu jechuudha. Qilinxoo keessa. Sanii achi gaafa achi baatu cawaa taatee baata jechuudha. Maal jechuu barbaadetanii kana dirqamaan hojiirra oolchuu jechuudha. Maal jedhasiitanii norms formaaliidha. Tolee kun formally approved by state power or national or international politics body. Kuni abbootii siyaasaatiin abbootii taayitaatiin kan biyyattiitiin kan maal ta'e jechuudha. Egaa to promote maal jechuudha akkuma itiksiisanii garuu itiksiirra kan jabaatedha. Looji kuni itiksiif hundumaaf hangafaadha. Hirree qaba hundumaarra. Tole hundumaarra hirree qaba. Itiksiinis soosaayitii tokko gidduutti ta'uu danda'a. Soosaayitii tokko qofaatti baay'isawwee itiksiin. Soosaayitii tokko qofaatti. Soosaayitii fakkeenyaaf kan uummanni Amaaraa aadaa uummata Amaaraa keessatti kan ittiin buluun dhaayidhee uummata tokko ittiin bulcha. Oduu jettee amma ihoon nagar ነው odoo immoo gaambeellaa keessatti kan ittiin bulanii fuutee uraagee bira dogeechite kan maal jenneedha jechuudha kan fudhatama hin qabneedha. Musliimni asitti kan ittiin bulu ati immoo fuutee ortodoksii itti nan bulchudha jette waan hin taanedha. Garuu itiksi maal jechuu barbaadetan itiksiin bakka bakkatti garaagarummaa qaba. Seerri kunoo maalo kunnan ilaallatan musliimadha jette minim ani maalidha jette minim yeroo tokko ootisna jedha mucaan wayii gisee wattaadaroonni federaalonni magaalaa keessa naanna'anii warroota uummata jeeqee rukutuyyuu ture. Mucaan tokko mana nyaataatti ba'aa tasoo ba'u isaanii fillafitti itti dhufan itti dhufnaan itti baaketitti dhufta jennaan maaloo maaramii biraa hin dhufee maaloo maalii biraa hin dhufee maaloo maalii biraa hin dhufee nama jedhee amantiitti baase deemasii qixqixxi godhanii qixqixxi ariifitti ilaal nishitti godhanii qixqixxi godhanii akka nammata manaan baanetti jechuudha.
bira sokkanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ani amantii kana keessa hin jira, ani maalii kana keessa hin jira, ani maalii kana keessa hin jira, nan tuqini maalii hojjetna jettuunis seerri sin dhaga'u jechuudha. Kanaaf hirree qabaa kanas siniin jedhe jechuudha. Maaliif nu tajaajila? To promote well-being, solve conflict of interest. Kana jechuun bakka tasgabbii biyyattii eegsisuu fi social harmony tokkummaa jechuudha. Yookaan immoo waliin jireenya uummataa cimsuu keessatti gahee guddaa kan taphatudha jechuudha. Kan biraa maalidha seetanii? Asitti wanta wajjin laallu keessa some action that are illegal. Dan asitti qodduu naa qodaa tole. Asitti qodduu akkatti qodduu naa godha asitti. Some action that are illegal may not be unethical. Unethical. Asitti tarii hiikni ishiittuni xiqqoolfaachuu dandeechi godha. Akkasinitti hin ulfaanneef tana naa balleechi. Tana ishii tana naa balleechi asii. Ishii tana naa balleechi. Dabraa aniitti kaaleetu tana naa balleechi. Bakka amma kana jechuun maal jechuudha? Hiikuma duratti isaan jechuudha. Argitanii duratti nootii fi aanii taantu jira. Aanii jechuun negatiifa gooti. Nootiin tunis negatiifa gooti. Negatiifni fi negatiifni walitti dhufe maala? Poozitiifa ta'a jechuudha. Laal maal jechuu barbaadeeti? Mooraalitiin yookaan immoo gochaan ati gootu tokko seera biratti dhorkaa yoo ta'e itikaalii biratti immoo garaagarummaa isaatu ilaalaa jirra tole. Itikaalii biratti immoo maalidha? Fudhatama ta'uu danda'a jechuudha. Itikaalii biratti fudhatama qaba. Argitanii seera biratti illeegaaliidha yookaan immoo dhorkaadha. Ani itikaalii biratti immoo maalidha? Akkuma achitti dhorkaa ta'e asitti dhorkaa mootii jechuu barbaadeeti. Not be unethical. Not be unethical. Gara biraatiin maal jechuudha? That are illegal may be some actions that are illegal. Illegaaliin tun negatiiviidha tole. Negatiiviidha tun. Kun immoo maalidha? Kun poozitiiviidha. Poozitiiviidha. Some actions that are illegal maybe jechuun tarii jechuudha miti. Maybe ethical. Achitti dhorkaa yoo ta'e itikaalii biratti dhorkaa mootiidha. Tarii dhorkaa ta'uu baachuu danda'aadha. Argitanii? Nootii tan oduun isinii kaasee nootii tanan kaasa qoyafachuu. Ammas kunis isuman duratti isin jedhe isa wajjin hiikni isaa tokko poozitiif uuma jechuudha. Maal jechuudha? Some actions that are illegal may not be unethical. Unethicalii mootii yookaan immoo itikaalii biratti dhowwaa mootii kan leegaalii biratti yookaan immoo seera biratti dhorkaa ta'e asitti itikaalii keessatti itikaalii biratti maalidha? Itiksii keessatti fudhatama qaba. Achitti fudhatama dhabus asitti fudhatama qaba. Fakkeenyaaf jedhe konkolaataa garmalee ari'uun akka heera biyyattii keenyatti seera biyya keenyatti maal godha? Nama hiisisa. Mootii tiraafikiin tokko si qaba hidhaa si galcha. Garuu konkolaataa san keessa nama akkamitu jiraadha? Nama rakkatee, nama lubbuun boof jiru, dhiigni dhangala'aa jiraachuu danda'a. Dubartii ciniinsurra jirtu ta'uu dandeechi. Argitee? Itiksii keessatti maal jedha? Itiksiin lubbuu baraaraa jira waan ta'eef gaariidha jedha. Illeegaalii noo? Lubbuu takkitti baraaruuf odoo fiigdu lubbuu namoota 3-5 balleessuutti jirta waan ta'eef kun yakka jedheet maal godha? Hidhaa keessa galchaa jechuudha. Argitee? Achitti fudhatama kan dhabe itiksii keessatti fudhatama qaba. Achitti fudhatama waan dhabeef asittis fudhatama dhaba jechuu mootii jechuu isaati. Inni kan biraa immoo maalidha? Some action that are unethical. Amma immoo laal. Not be unlegal. Achitti itiksii keessatti immoo itiksii keessatti surmaa dhowwaa kan ta'e itiksii keessatti gochi tokko itiksii keessatti dhowwaa ta'e jechuun heera biraattis dhufee dhowwaadha jechuu mootii jechuu isaati. Inni lammaffaa kun argitee?
seera biratti dhufee dhowwaa ta'uu baachuu danda'aadha. Egaa fakkeenya fudhatee asitti sobuun akka itiksii keenyatti sobuun maalidha? Dhowwaadha. Jechuun fakkeenyaaf abbaa kee oduu sobdee haadha kee oduu sobdee itiksiin kun maalidha? Kun akka baalagiitti lakkaa'amta. Sukaara qaamtee hin qaamne yoo jettee sobdu. Sukaara qaamtee hin qaamne jettee yoo sobdee si biratti maalidha? Itiksii keessatti dhowwaadha kun. Heera biratti dhowwu. Seera biratti. Na sobee jettee sukaara qaameetii na sobee jettee oduu dhayixee too himattee hin ta'u rakkoon qabu kun. Kun waan amala jiru waan ta'eef heera biratti fudhatama qaba. Itiksii keessatti garuu fudhatama hin qabu. Garuu heera biratti seera biratti sobni fudhatama qaba jedhitii mana murtii dhaqitii sobimmoo. Mana murtiitti na soba jennaan achitti hin hojjettu tole achitti bichaadha kan hin hojjetu mana murtii fi wantoonni waa'ee biyyattii wajjin bakka ijootti jedhaman jiru. Wanta akkasii san biratti garuu cimuu danda'aadha. Kan biraa maayinni laws can be unethical or immoral. Seerri tokko unethicalii ta'uu danda'aadha. Isuma waan wajjin duratti maalidha? Wal faalleessaa jiru. Asittis laala asittis wal faalleessanii asittis wal faalleessan. Asitti laala seerrumtiyyuu matuma isaatiinuu seerrumti matuma duratti laali gochaa tokko fidanii itiksi fi loowuu gidduu dhookaanii loowuun gaariidha hoo jedheeni itiksiin immoo lakki gaarii moti jedhaan. Amma garuu asitti loowumti matumti isaa jechuudha. Seerumti kun matumti isaatu maalidha? Unethicalii ta'a yeroo tokko yeroo fakkeenyaaf United States keessatti garbummaan bitaa dura seerri ba'ee maalidha? Seerumti matumti isaa jechuudha. Ummata akka keessa'uu ummata gurraacha akka garbummaa akka garbichatti akka laalaman seerri ba'ee ture. Seerri sun maalidha? Seerumti sun unethicalii jechuudha. Matuma isaatiinuu ummata hacuucaa jira waan ta'eef seerumti suniyyuu yeroo tokko unethicalii ta'uu danda'aadha. We use the coercive power of government to enforce laws like imprisonment, but not who violate ethical or moral standards. Kan mandatti sinin jedhe san jechuudha. Wanta haaraan hin jiru. Kan mandatti sinin jedhe san yoo seera biratti seera cabsite mana hidhaa si galchaadha. Garuu yoo etikaalii cabsite mana hidhaa keessa galuu baachuu dandeechaadha kan jedhudha. Inni kan biraa maalidha? Important or goal of moral and civic education. Kaayyoon isaa maalidha? Kan jedhu wal ilaalla. Kaayyoon isaa maalidha? Tokkoffaa to make individual responsible and efficient member of their community. Ummata ofii itti gaafatamummaa fi ga'umsa miseensa society tokko maal godhura jabeessuu keessatti hojjechuu keessatti goolii kaayyoon isaa jechuudha. Kaayyoon isaa ummata tokko society tokko keessatti responsibility isaanii fi ga'umsa isaanii cimsuu keessatti maal godha? Gahee taphataara teach the value and tenets of commitment to define an active and principled citizen. Kana jechuun maal jechuudha? Duudhaalee barsiisuudhaan ummata itti gaafatamummaa akka fudhatan seera biratti maal godha? Seera ummataan principaliin bulu oomishuu keessatti hirmaataa jechuudha. Gooliin isaa inni tokkoffaa. Inni kan biraa immoo produce self-confident citizens. Producing self-confident citizens who decide on issue based on reason. Kan jechuun maal jechuudha seetanii itiksii erga baratte booda moraal etikal yookaan siviikii kan erga baratte booda namni tokko lafaa ka'ee fakkeenya poolisiin odoo dhufee too kutuba manaajeris rukutee too si baasan ishiin jettu beekta gaa waa'ee seeraa baratte hooree
fidi dura mattaawqaa ittaan mana kiyyaa dhuftee na waamuudhaaf xalayaan si barreessame fidi jettaan ushuma jetteetuma jettee duukaa mukaattu tijjatu eenyu jettaan kafana biraa uffatee dhufee hoo nama biraa ta'e hoo echatti beekta nyumaasa echatti beekta kanaaf maal gootaa jechuudhaati konfiidensii guutuudhaan waan murteessitaa jechuudha. Kan biraa maalidha capability to shoulder family and national responsibility jedha. Inni gabiraa maal jedha generally the necessity of delivering the course emanate from jedha. Kana jechuun maal jechuudha seetanii need to egaa tole maalidha gara biraatiin kan laallu generally the necessity of delivering the course emanates from jedha kana jechuun maal jechuudha seetanii gumaachni isaa maalidha gumaachni isaa maal gumaachaadha yookaan immoo maaliif barbaachiseedha argitanii maaliif barbaachiseedha dhaloota biratti bu'aa maal qabaadha kan jedhudha civic and moral education kuni egaa gaafa tokko ilaallu inni tokkoffaa afran tokko ilaalla barbaachisummaa isaa the need to instill citizens about their rights and duties right and duties coexist muujilli kun jeeqaa jira ifama waliin isinitti mul'achuu baate egaa maal jedha kana jechuun maal jechuudha seetanii seer mirgi fi dirqamni wal cinaakaa wal bukkee akka deemu bakka mirgi jiru dirqamni akka jiru bakka dirqamni jiru mirgi akka jiru argite maal godha jechuudha bal'inaan ummata biraan gahaa jechuudha bal'inaan isa kana ciminaan kan barsiisuudha jechuudha kana jechuun maal jechuudha balance understand of rights and duties gaafni yoo dubbisnu what the idea society need and wants to be cannot be secured by coercion but only through its members or citizens who have balanced understanding of rights and duties kan jechuun maal jechuudha seetanii ummanni biyyattii tokko keessatti kan barbaachisu maalidha ummata wanta kana lachiinu balance godhee akkuma isinitti coexistiidha isin jedhee right fi intiniin kun ummata hunduma biraanii wanta lamaan kana dirqama wal baastee mirga gadi buustee yookaan mirga ol kaastee dirqama gadi buustee akka yaaddu don taane jara lachiinu balance gootee yaadu keessatti illeen kumaacha taphachuudhaaf kan carraaqudha inni kan biraa for issue to look into interplay between rights and duty fi right gidduutti wantoota ijootaan afran tokko laalla maalidha siitanii akkuma dura isin jedhe once right implies the other's duty ani mirga tokko fakkeenyaaf heerri mootummaa mirga qabda jedhee yoo natti waa'ee mirga kiyyaa natti himu gara biraatiin mirga nama tokkoo natti himaa jiraadha argite mirga nama tokko dirqama nama biraa natti himaa jira fakkeenyaa fi daa'ima wayyaa fudhannu daa'imti mirga maatii ishee waliin jiraachuu amma waggaa 18 mirga maatii waliin jiraachuu qabdi jiree gaafa heerri kun waa'ee mirga daa'imaa kana dubbatu mirga daa'imatti bukkee immoo dirqama namaa tokko dubbachaa jira dirqama maatii argite afaanii baasee maatiin akkana godhachuun qabu
maatiin amma waggaa 18 dirqama si guddisuu qabaa jedheeti taasaa jira jechuudha. Afaanii hin baasne malee. Inni lammataa immoo maalidha? Once right in place, once that to recognize similar of others. Maal jechuudha seetanii? Anaaf mootummaanii waa'ee mirga kiyyaa oonatti himu akkuma laallee gama biraatiin ana ilaalchisee mirga kiyya san ilaalchisee mirga nama biraa dirqama nama biraa himaa jechuudha. Mirga kiyya san bukkee dirqamni nama wayii jira. Dirqamni nama wayii na bukkee jira jechuudha. Mirga kiyya san bukkee gara biraatiin immoo dirqama san bukkee dirqama nama sanii bukkee mirgi nama sanii isuma bira jira jechuudha. Mirgi nama saniitis jira jechuudha. Namni suni dirqama qofaa miti mirgas qaba jechuudha. Akkuma inni mirga qabu namni tokko ani jechuudha. Namni kabira waa'ee isaa waa'ee mirga isaa namni biraa immoo dirqama qaba jechuudha. Mirga isaa san eeguudhaaf. Argitee maalidhaa? Akkuma namni tokko mirgi nama tokko dirqama nama biraa akkuma agarsiisu dirqamni inni godhaa jiru sun immoo gara biraatiin namni dirqama godhaa jiru sun immoo dirqama ofii ba'aa jiru sun immoo mirga akka qabu itti himaa jira jechuudha. Isa kana inni kan biraa immoo maalidhaa? One should exercise the rights for promotion of social good. Basma das nama jedha waaqa bakkeen kun. Tammachitunyaan maal akka jedhe beektaa? Mirgi yaatti qabdu kunii jedhe. Mirga qaba jettee utaaluu hin dandeechu. Fakkeenyaaf mirga mootummaan sii kenne irratti mirga haasa'uu qabda ishee. Fakkeenyaaf mirga haasa'uu qabda miti. Mirga haasa'uu waan qabaatteef haasaa fakkeessitee nama arrabsuu qabda. Jechuun mirga kiyyaa qaama mootummaan afaan kiyyaa nan dubbadhee maali jettee argitee nama ormaa achitti miidhuun qabdura sadaffaan. Mirga keetiitti fayyadamtee kabiraa sinii galti bee dubbiin tun alaalaatti. Kanaafan bira darba. Kabiraa immoo maalidhaa? The state being nucleus organ needs to take care for social and legal interest of all its individual. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyattiin takka heera mirgaa fi dirqama kabachiisuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabdi kan jedhurraa jarri kun waluma fakkaata tokkodha. Tokkumaayyuu oo barbaadan isin dubbisaa akkuma isin jedhee isuma san irra deddeebi'ee haasaafan bira dabarsaa. Inni kan biraa immoo maalidha? Lammanni jechuudha. Lammanni immoo need for participate political culture. Argitee maal barbaachise? The need for participate political culture. Generally, political culture define the role which an individual may play in political process. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Gumaacha wanni kun taphatu keessa gumaacha yookaan immoo barbaachisummaan barnoota kana keessa tokko maalidha seetanii? Political participation kana guddisuu keessatti gahee guddaa akka taphatudha. Gahee guddaa taphata jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni tokko dur fakkeenyaaf mootummaa wayyaanee yookaan immoo mootummaa wayyaanee maamiltoonni kan taanaan dura bulchaa ture Abiy Dooktar kabajamaan Abiy inni jaalannu kun teessurratti ol ba'uun duratti mootummoonni gara biraa bitaa turaniiru. Ani akka mootummaa wayyaanee bitaa ture. Mootummaa wayyaanee dura immoo eenyu bitaa ture? Dargi bitaa ture. Dargiin dura immoo eenyu bitaa ture? Haayila Sillaaseen bitaa ture. Haayila Sillaaseedha duratti eenyutu bitaa ture? Akkasuma jechaa deemaa jechuudha. Yeroo Minilik san yeroo Haayila Sillaasee san yeroo Dargi san mootummaawwan barbaade godha.
namootuma waan barbaade hojjeta. Namni kana yeroon hin jiru. Lafa irraa fuudhee too barbaade ormaaf kenna yoo barbaade akka barbaade godha. Akka fedha isaati bakka waan hunduu. Hayi baay'een qabu jechuudha. Maaliif? 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 Maaliif hayi baay'ee dhabe? Akka fedha isaatitti maaliif uummata tuucaa ture? Mootummoonni darban. Garuu mootummaa wayyaanee ammaa kana uummanni waggaa 3 keessatti buqqisanii mootummaa biraa mootummaa nagayaa teessoorra kaa'an. Argite? Maalidhaaf jechuudha. Asumatti wanti hubattu laal barnoonni siivikii kuni humna inni qabu argite? Humna inni qabu barnoonni siivikii kun humna guddaa qaba jechuudha. Viidiyoon kun waan na jala dheerachuun oolu viidiyoon dheeratee natti fakkaate daddafee tan deema. Inni kan biraa maalina approachal culture viidiyoon isinitti dheeratuuf siisi barnootuma kan maal gootanirra. Fakkeenyaaf akka isinii galu yereetanii kaayyoo viidiyoo dheerechuu qabaadha miti. Maalirra barbaachisummaan yookaan immoo impoortaantiin hubannoo keessaa inni lammaffaan paartisipeet poolitikaal kaalcherii guddisuu keessattidha. Egaa paartisipeet poolitikaal keessatti maalidha akkamiin guddisa jennee olaalle yookaan immoo poolitikaal kaalcherii yoo bakka sadiitti adda baasnee ilaalla. Poolitikaal kaalcherii kana jechuudha yookaan immoo ilaalchi uummanni poolitikaa keessatti qabu hirmaannaa poolitikaa keessatti qabu bakka sadiitti qoonnee ilaalla. Inni dura approachal cultures, inni lammataa subject cultures, sadaffaan immoo participatal cultures jedhama. Approachal cultures kan jedhamu kun maalirra siitanii uummanni waa'ee poolitikaa low cognitive qaba. Bakka low cognitive yookaan immoo hubannaa gaariin qaba. Beektaa? Waa'ee siyaasaa kana sammuu keessaa egaa waa'ee nyaataaf dhugaatii, waa'ee qonnaa, waa'ee bunaa, waa'ee bassoo, waa'ee biddeena kana yaada, waa'ee shiroo natti waddadee bakka mootummaan akkana na goree gibirii natti da'ee maalidha malee gibirri ol ka'uu gadi bu'uun isaa waa'ee mootummaan hojjetu hundumaayyuu dhibba mootummaan isarraa geechisu hundumaa akka siyaasatti ilaalu. Ushuma hireetuma waan mashuroo fi yaadaa jechuudha. Natti waddadee duwwaa hireetuma haasa'uu qofa jechuudha. Garuu saabjektii kana biratti yoo dhufne maalidha seetanii saabjektii kaalcharii kana keessatti namni hee kooginiitiivii qaba waa'ee poolitikaalii kana waa'ee siyaasaa gar malee sammuu isaanii keessa jira. Bexaam beeku fakkeenyaaf uummata Addis Ababaa fudhachuu dandeenya. Uummata Addis Ababaa fudhachuu dandeenya. Uummanni Addis Ababaa maalidha? Fakkeenyaaf ishii ifa manaa godha garuu lamsaalee fakkeenyaaf apurooshaalii kana naannoo uraagii geechidee apurooshaalii uraagiin bakka hojii qofa bakka siraa bichaa no. Bakka hojiidha bakka halkan guyyaa hojiidha malee siyaasni echaan baate sana galtee asin deemte achiin ol baate inni qofa qabu. Bakka hojiidha inni ganama caammaa ofii kaawwatee kafana ofii uffatee hojii barbaada bahe. Hojii qofa malee siyaasni asin baate achiin baate ishii quban qabu jechuudha. Inni kan biraa immoo saabjektii kana maa eenyu fudhanna siitanii jiraattota magaalaa Finfinnee. Isaan keessaa tokko Anaadha. Anis achumattan dhaladhe achumattan guddadhe Finfinnee jechuudha. Warri Finfinnee keessaa dhalataan Finfinnee baay'ee nama rara. Baay'een jaaladhaas baay'een kabajas. Waa'ee siyaasaa ichan akka bahe ichan akka gale uummata hunda caalaa beeku. Gadi fageenyaan hunda caalaa beeku. Gar malee hubannaa siyaasaa qaba. Yoo badees hin dubbatu, yoo tolaayis hin dubbatan. Uummanni Finfinnee yoo miidhamees hin dubbatu, yoo itti toltees hin dubbatu. Yoo dhiitamees hin dubbatu, yoo arrabsamees hin dubbatu. Uummanni Finfinnee. Argitanii odumaa beekanuu cal jechuu jechuudha. Subject culture inni jedhu kun jechuudha. Tarii maaliif seetanii kan hirmaannaadhaa fi kan hin hirmaanne yookaan immoo oduma beekumsa qaban oduma
hubannaa qabaanu wanti isaan hin hirmaannee fi kan cal jedhanii fi haalli mootummaatti toluu baachuu danda'a. Haalli haala sodaatanii ushmeedhanii bira darbuu danda'u. Fakkeenyaaf keessawuu jechuudha. Nula most compatible with centralized authoritarian political structures. Kan jechuun maal jechuudha seetanii mootummaa centralized ta'e abbaa hirree jechuudha. Kanneen abbaa hirree kanneen akkana kana keessatti hin hirmaatanii jechuudha. Hubannaa qabanu usumeedhaan bira darban. Participate kan jedhamu kun immoo maalidha seetanii participate sadaffaa kuni uummanni ga'umsa gahaa qaba, hubannaa gahaa qaba. Kanarraa kan ka'e tokkoffaa hubannaan isaanii waan jiruuf, lammaffaa immoo haalli mootummaa haalli bittaa naannoo isaanii waan itti toluuf haala barbaadeen participate ta'a jechuudha. Challenge the democracy and democratized process of country include Ethiopia jechuudha. Itoophiyaa isin dabalata'edha biyyi kuni akka barbaadeetti participate taata jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan sitti toluu baate hin beeknaa moti anillee hin jiru waan akkasii harka ol fuudhanii tokko jira akkas jettaa jechuudha sitti toluu baate. Sadaffaarra immoo maalidha? Need for relevant knowledge scale and positiveidha. Relevant knowledge is type of knowledge which is useful dealing with particular problem of period of time. Knowledge would remain inert unless it is functional or put into practice. The person equipped with right attitude and requires skills. Skillful manpower is prerequisite for every nation that wish to develop, but skillful manpower without positive attitude to work is likely to video sinjala dheerateera jedhee yaadatan wanno ta'e beekta yaannachina jala deeme dhiifama. Skillful manpower is a prerequisite for every nation that wish to develop, but a skillful manpower without positive attitude to work is likely to result in counterproduction like corruption and bribery. Kan jechuun maal jechuudha barreessitanii walumaa qabattan isinitti hima. Daddafii kanan dubbisee fi viidiyoon akka isaan yoo bustan yookaan olaaltan akka isaan isin jalaan dheeranii akka isin nuuf isin hiriirtanii maal seetanii sadaffaan kun kan barbaachisu beekumsa uummata keessatti beekumsa gaate beekumsa rakkina tokko furuu keessatti beekumsa gaatee uummata gidduutti uumuu dandeettii uummata gidduutti uumuu kabiraa immoo sadaffaan maalidha? Positive attitude ilaalcha gaarii sammuu kee dhalootaa keessatti maal godhurraa tamsaasuu jechuudha. Gara biraatiin maal jedhee godanatti skillful manpower without positive attitude to work is likely to result in counter product like corruption, bribery. Kan jechuun maal jechuudha? Positive attitude hin qabaanne taanaan namni tokko ga'umsa gaarii qabaatee namni dhalate namni barate tokko ga'umsa amma barbaade qabaatu amma barbaade beekaa yaa ta'u garuu positive attitude hin qabaanne taanaan waan gaariirra oolchuu hojii badaarra oolchaadha kan jedhudha. Inni gabiraa issue of foresting intercultural society jedha. Kana jechuun maal jechuudha seetanii biyya tokko keessa
aadaan hedduutu jira. Uummata sabaaf sablammii hedduu jiraachuu danda'a. Sabaaf sablammii san keessatti garaagarummaan akka hin jiraanne, wal dhibbiinsi akka hin jiraanne, wal jibbiinsi akka hin jiraanne, tokkummaaf jaalalaan akka jiraatan maal godhurra uummata cimsuu keessatti, uummata jajjabeessuu keessatti garaagarummaa uummata gidduu jiru yookaan immoo wal diddaa uummata gidduu jiru diskiriimineeshinii wajjin wal qabatee kaalcharii wajjin wal qabatee jechuudha. Isaan san balleessuu keessatti gahee guddaa akka taphatudha. Inni kan biraa issue of peace building ira. Kana jechuun maal jechuudha? Nageenya ijaaruu keessatti jechuudha. Nageenya biyyattii tokko eegsisuu keessatti gahee guddaa taphachuu wajjin wal qabateeti moraaliin kun kan taphatu jechuudha. Isaan kanadha. Viidiyoon akkasii jala dheeratee beekeera. Baay'ee soorii. Egaa yuunit 2 immoo walagarraa yuunit 2 qophaa faaraanii gaggabaabsee gaggabaabsee dhiyeessuuf nan yaala. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Yoo isinis tole laayik sheerii godha. Uummata ijoollee Oromoo biraan akka geessaniif sheerii gochuun dirqama keessanidha. Kana fakkaata. Turtii gaarii.